ani qeerransoodha itti turte. Har'a hoo eenyuuf hin jetta? Sanum. Funyoo wal'aalaan nan beeka jedhee xaxe beekan danda'een hiiku. Rakkoon biyya kanaa akkana ta'e. Wal'aalaan Oromoo beekaa Oromoo Dr. Gammee nagaan isin ifatoo Dr. Gammachuu Magarsaa waa'ee Dr. Gammeen magaalaa Finfinnee jireenya ittuma dhiifta wal'aalaan qottoon si muraa'edha miti. Yaa tola kee jaarraa tokkoof godaantuun si yala bulaa. Arsiin akka garbaatti haa gurguramu jedhamee kan itti waajjame iyyuu Arsiin. Onnee dhumtii Oromiyaa yoo Arsii dhagaa maal fiddume warratti raatuu haraamuu waan hin beekne. Dhufe immoo hiriyaan kiyya har'a lubbuun kan na bira hin jirre lubbuun isaa kan jannataa haa ta'u ilma naaf kenne jedhan Dr. Alii Birraan. Ilmi Dr. Alii Birraan naaf kenne yaadataa Juuneddii jedhama. Yaadataa Juuneddiitu bakka hin jirurraa ammoo na fidee magaalaa Finfinnee jira. Ani hin rakkanne. Jijjiirama kanarraa wanti duubatti na deebisu hin jiru. Maaliif jijjiiramichi kan kooti waan ta'eef? Kan mataa kooti. Dadhabbii kooti. Dadhabbii qeerroof qarree 5,000 olii lubbuutti kafalaniiti. Dadhabbii qotee bulaa Oromooti. Aarsaa lubbuutti kafalanii. Dadhabbii barsiisaa Oromooti. Dadhabbii barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee irratti wareegamaniiti. Dadhabbii loltootuma sirna sana keessa jiran loltoota ilmaan Oromoo ta'anii irratti wareegamaniiti. Kanaaf sirni kun kan kooti waan ta'eef wanta irraa duubatti na deebisu hin jiru. Maaliif? Waan irrateen suutatti guutaa deema malee wajjin sirnichi kan koomiti jedhee ani wanti alagaadhaaf farda ta'uuf hin jiru. Kana jechuun kana laphee dhibee naasa'an faayidaan an argadhe hin jiru. Abbaan fedhe miidiyaarra jira. Miliyoon dirribaa kun baay'ataan jiru biyya kanarra. Isa Dr. Gammachuu kana yoo bara baraan dhageeffattaniitu ta'e akka koo miidiyoo itti ilaallee kolfine bira darbaarra malee. Amantaa namaa kana qishnaa gochuu wanti ta'e kana xixinneessuu wayii kana wayitii isaan keessatti hin argaa. Mannoo የሚሊዮን ድርባ አባት ነው እንደ ፋዘር hayyuu Oromoo beekaa Oromoo Dr. Gammee nagaan isin ifatoo Dr. Gammachuu Magarsaa waa'ee Dr. Gammeen magaalaa Finfinnee irraa jireenyi tammaatee baadiyyaa Dambidallootti hin galle magaalaa Finfinnee boolee jiru. Erga mootummaan kun dhufe immoo hiriyaan kiyya har'a lubbuun kan na bira hin jirre lubbuun isaa kan jannataa haa ta'u ilma naaf kenne jedhan Dr. Alii Birraan. Ilmi Dr. Alii Birraan naaf kenne yaadataa Juuneddii jedhama. Yaadataa Juuneddiitu bakka hin jirurraa ammoo na fidee magaalaa Finfinnee jira. Ani hin rakkannesi hin beelofnesi dhukkubsadhees hin ciisne osoo ilmi koo yaadataa hin jiru ani rakkadhu naan jira Dr. Gammeen. Dr. Gammachuun bakka dhaloota isaaniitti galanii kan jedhu gaatarii argitaniittu laatasin. Argeera. Sababa garaa garaatiin rakkatanii galanii kan jedhu tokko jira. Dhiifa manaa godhaa waan dhagee argeen isin gaafachaa jira. Inni kun eessaa maddi isaa maali? Maal eeguma dhaladhe yoo rakkataa dhuman jedha. Waan nyaadhu dhabeen biyyatti gale. Mana koo gurgureen biyyatti gale. Soo rakkateetu galee dhuguma. Mana waan angodhirree oduu odeessuun gammachuun rakkatedha. Odeessuun namaan godhe. Dhuguma rakkattanii galtanii? Hin rakkate gammachuu jechuun cubbuudha. Dhuguma rakkadhe. Takkaayyuu rakkinni na dhiisee hin beeku. Galata Waaqayyoo immoo rakkinni namoo hin beeku. Rakkinni sana keessa taa'ee gama fammaatti biyyatti baqachaa boqqolloo facaasaa. Yaa obsa kee ittuma dhiifta wal'aalaan qottoon si muraa'edha miti. Yaa tola kee jaarraa tokkoof godaantuun si yala bulaa jedhu. Ani waanan ibsuu barbaaduun qaba. Hawaasni immoo akka dhamdhamuu barbaadutti haa dhamdhamuu marga ani wallee ni wallee na hiiksisi. Waan sandaa beeku kaafne. Wallee ati hiikati ati joornaalistiidhaa miti ati qaacessi yoo barbaade. Baalliin waan hedduu qabatee dhufe waan hedduu qabatees darbee hundarrammoo kan bifa addaa qabu kan walaloo addaa qabu yeedaloo addaa qabu dhugumaan miira hawaasaa sana dhaqee qirqide tuqee dammaqse jaalala fakkaatee akkaan Oromoota maccaa kan tuttuqe Sandaabee.
dhimma yeroo ammaa kana waa'ee Dr. Gammachuu kana irratti dubbatamaa jiru irratti waan tokko jechuu barbaade. Viidiyoo kana riipost gootanii akka namni hunduu dhaga'u akka gootaniifan jalqabuma irratti isin gaafadhaan. Sababni isaa dhimmi kun dhimma itti yaadamuu qabudha waan ta'eef jechuudha. Akkuma beekamu namichi kun Dr. Gammachuu Magarsaa jedhama. Hayyuu Oromoon qabduu fi namoota hayyuu seenaa jedhaman anthropologistootadha. Nama baay'ee beekamaa fi beekumsa waa'ee Oromummaaf bareechee qoratee jirudha. Ammas immoo gootota Oromootiif qabsaa'ota Oromoo hedduu kan Oromoon qabdu baay'ee isaanii wajjiniin nama duraan wajjiniin jiraataa turedha. Wajjiniin hojii jabaa hojjetaa ture. Hamma guyyaa har'aas ta'e hojii guddaa hojjetaa jirudha. Namni kun nama sodaa tokko illee qabu miti. Waa'ee amantiis ta'u waa'ee siyaasaa irratti waa hundumaa jechuudhaa fi dubbachuurraa nama dudduba deebi'u miti. Garuu dheengadda gaafa ayyaana warra kiristaanaa irratti Mu'aa TV irratti interviyuu isaa wajjin gaggeeffame irratti yaada tokko jedhee ture. Innis waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaasee dubbatee ture. Asirratti wanti jechuu qabu yaa uummata keenya nuti waan tokko jechuun duratti adda baafachuu qabna bakka. Utuma ajandaa barbaanneeyyuu waa'ee amantii ilaalchifne ajandaa hojjechuun keenya sirrii miti. Viidiyoo ijoollee maatiidhaan abidda lama gidduutti maatiin koo kan boba'aa jiru har'a. Sababni waa hunda dhiisee too gara tokkottis goruuf fide kanadha. So ilmi namaa kun hundi itti tolee addunyaa gaarii argee gammachuu keessatti miti kan guddatu. Kun immoo haaluma jiruuf jireenya namni akka koo amma wal waraansa jibbuun jiru. Maaliif rasaasan dhagaa guddadhe santu sammuu keessaa na iyya waan ta'eef dhaga'uun barbaadu. hedduun hojjetan seenee ilaaleen ture. Yaadanni waan biraa irratti dubbate fidanii walitti qindeessaniitu akka inni waa inni hankeenya irratti dubbate godhan. Lakki kana miti. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Fatabayyanu jedha. Fatabayyanu adda baafadhaa jedha. Akkas jechuun interviyuu sana utuu dhaggeeffannee xuruu ta'a dursee bareedaa. Namni kun waa'ee Islaamuu amantaa biraadhaan wanti namichi kun jedhu wallahi wanta gurraanu dhaggeeffatu sodaa akka amantaa tokko hin qabu. Hamma guyyaa har'atti garuu waa'ee Islaamummaa ilaalchisee waan tokko hin dubbanne. Namichi Muhammad jedhamu jedha. Nabiyyi jechuuf dirqama hin qabu laa namni kun hin amanne waan ta'eef nabiyyi jechuuf dirqama hin qabu hin amanne waan ta'eef namichi jechuun immoo akka seera afaan Oromootti yoo fudhanne nama guddaa nama tokko wanta jedhamudha jechuudha. Namichi kun rasuula haa tuqu yookaan hin tuqini miti inni ni jedhu sun immoo garuu tuqeeramoo hin tuqne wanta jedhu irratti utuu sirriitti waa'ee nama kanaa dubbachuun duratti sirriitti interviyuu isaa dhaggeeffannee bareedaadhaan isin jedha yaada koon ibsadhe galatooma. النسري ولا أرسيني أكغربات ها غرغرمو جد أميكا متواجم إيو أرسين أمي دمتي أرميا يو أرسي دا غمال في الدمي ورتي راتو حرامو وانم بيني ها صفتو كانتي كل سنة مركز صدو دا بيكوني بيا صبي كيستي موتما إجارتي دا أنسين جدا يرابر جوار واتو كويدا إسكيلوان برايدا keessumaa immoo dhukkubee Oromoonni guddaan faranjii Waaqayyo haa ilaaluuf maqaa Waaqayyootiin nagaddi faranjiin 4 kiiloon caakkaadha. Oromoodhumatti deebisee Amaariyaa baree Oromoo arrabsee ittiin buddeen furdaa nyaataa bar isa tuyyuu na beekse mana koon itti gurgure Adaamaadhaa mana hin qaban ture. Kanammoo ka warri qeebduu kun warruma amantii beekna jedhudha. Amantiinis waanuma namni horatu cubbuu Afrikaa irratti cubbuu Oromoo irratti hojjetame hundumaa fi kan itti gaafatamu faranjii beekumsi kan caalu jira waa'ee Waaqaa amantii jedhu amantii maalii qabna faranjiidhaaf argamnee jiraanna amantiitu kaalcharii keessa. Dooktar Gammachuudhaan hanqina tokko qofan argaa jira. Isheenis maalidha? Gaazexeessaa isa madaalle bira deema jaarsa. Jaarsi hayyuu anthropologistiiti waan aadaa gaafatamuu barbaada waan seenaa gaafatamuu barbaada malee siyaasa jettee social media irraa gaafatamuu hin qabu namni kun umurii kanatti. Namni jaarsa kana interview gochuu qabu yoo xiqqaate nama kitaaba isaa dubbise ta'uu qaba. Inni kan biraani amantiileen hundi nama amantii ofii hordofuun hin qaba miti. Amantiileen hundi waaqeffannaan amantii seexanaati jedhanii barsiisu. Otoo amantiileen gurguddoon biyya kana keessa jiran waaqeffatan amantii seexanaati jedhanii barsiisan warri waaqeffannaan immoo amantii sirrii jedhanii amananu gaafa waa'ee amantii keetti dubbatan maaltu siqu? Biyya kanatti amantiiwwan kabaja hin qabne keessaa tokko amantii waaqeffannaati. Namni jaalatee itti amanaa jira miti maaliif xiqqeessina inni ifnuufini? Ammati waaqeffataa xiqqeessuu hin dhiibnetti namoonni amantii waaqeffatan